walii wajjin keenya san deemaa jira. Achirraa baasee amma booda magaalaa keessaa baasaa jiru jechuudha. Booda deebiti osoo isheen hin dhufne kaasuu qaba. Deebisi bakkatti. Nu ruuyi baafnan jenne ruuyi isa baafnan jenne isa gorsinaa fi malee wannan sooliin qabeef ruuyi haa baaftuu fi miti yookiin ammoo nagantee magaalaa keessaa baaftee badhee keessaa haadheettuu fi miti. Maal gootamii badhee keessa fiddee wallahi meeruu isaatti miti miidhama hagan argisan malee xurii keessaa takka irraa kaase. Wallahi billahi nasraddin uguruu hin fiddu akkuma itti dhugaa godhatteeti fuutee baafte wallahi billahi anaaftii nasraddin wallahi jiruun si baddee ati karaa sam tagaraatii miti amma jiruun si badde nagaragalteef kanaafi wallahi billahi uguruu fiddu xurii keessa haga qara miidhame san malee qaccee isaa irraa xurii keessaa irraa sani ka qara miidhame san malee waa irraa kaaftee anaafsi bara ati isa haa ajjeeftuufi miti ruuyi haa baaftuufi miti isa kana yoo dandeenye isa kana gorsinee gara keenya deebifnaafi malee ati ruuyi haa baaftuufi si gargaaree yookiin ammoo isa harkaas hin baafne wallahi waliin dhibu ammallee dachiifi sanyii seensiftu beekta uguruu hin fiddu kabajaadhaan boota kanatti deebisi bootuma kanatti osoo an asii gadi bahee tarkaanfii irratti fudhatin kabajaan asitti deebisi yookaan ammoo walii gabbaan sa'a ammaa kanarraa si jala dalagaa jechuudha uguruu hin fiddu dachiif samii seensiftu ammoo akka ammoo badhee baasee yookiin raasaa baasee yookiin isa kana waan taan irra raawwadhattee yaaddee si dhumatteerti wannan ammoo si waliin dhaabadhee gaabbirii si harkaa fuudhee ati haa ajjeeftuufi miti ruuyi haa baaftuufi miti wannan si waliin dhaabadhee innillee si miidhiniifi mee nama kana walii galchina isa kanallee gorsinee gara keenya deemna amma yaada isaallee irraa fuudhannee asi galchine malee yookiin miidhaa wayiitiif yookiin ati ammoo mucaa an si bira dhiisee deeme waliin fuutee wanni ati si baaftee maaliif kabajaadhaan asitti deebisi yookaan sa'a ammaa kanarraa si jala dalaga. Asii miti magaalaa kana keessaa miti baadiyyaa magaalaa kana miti baadiyyaa xarafa biyyaa baate ofii si jalaa nafu jechuudha anaafsi tole seenaa jechuudha amma achi amma booda anaafsi malee wanni nu waliin haasoo hin jiru amma achi kabajaadhaan deebisi. Mataa kee bakka diidama si godha wallahi. Akkana seene wallahi akkana hin seene akkana narra dalagaa akkana jala deebitaa inuu yaadne walii yaada isaa gaafannaa isa kana ka miite ka makiinaa dhooytee miite kanallee isa kana gatteessimnee yaallee yaada isaa baafna siin jedhe malee ati fuutee badhee keessanaa fi dhufin yookiin ammoo waan hin taane irratti raawwattuuf himi anaaf si ammoo tana booda wayi nasraddin wallahi anaaf si kalaasan uguruu hin fiddu garuu uguruu hin fiddu beektana jalaallee hin baaftu yoo ammoo kabajaan deebifte kabajaan boota kanatti deebifte yookaan ammoo hidhumatte. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh kabajamtootaa fi daawwattoonni hordoftoonni keenya akkam jirtan jirtu galanni rabbiin haa ga'u jirra. Maaliif dhuftee yoo jettan Nasraddiintu dhiyoo maammee waliin qabne maammee hin miinuu isa kana yookiin ruu hin baafnu isa kana eega miidhamellee mana yaalaa finnee gorsinaa yoo inni fayye jedheeni an biraa deemnaan isa kana mana silaa nu kenne fuudhee na jalaa awwaalee jechuudha. Barbaadaa oolee hadhallee nima barbaadaa bakka kana fidee isaa dhabee amma magaalaa odeeffannoo dhagahu magaalaa keessaa baasee jira naan jedhanii namni argee na iyya'e guyyaa guutuu deemaa oolee kun akkuma agartan kana amma dadhabee viidiyoo waraabu jira taa'ee jechuudha. Guyyaa guutuu deemaa oolee baadiyyaa keessa baasee magaalaa keessaa xarafa baadiyyaa baasee jedhanii deemaa oolee jechuun amma faana isaa takattalaa oolee inshallah ima irra gaa osoo hin jiru garuu inni ruuhii maammee hin baasu jechuudha. Yoo rabbi deema harkaa baasa nu ruuhii wal baasuu fi miti wanni gaabdirii maammeellee Nasraddiin maammee harkaa baasee
akka ruuhii wal hin baafnee fi wal gorsinee nama kana karaa qajeelaa irratti waliin deemnanneeti. Laakiin ammoo inni ammoo amma isa kana ruuhii baataa hin dhiisu jedhee amma dhoysee bakka nu kenne na jalaa baasee bakka kana fidee isaa dhabe. Amma magaalaa xarafa bahee jira, magaalaa isa barbaacha deemu jira. Qara miidhame malee wannan sidaamu Nasraddiin waan qara miidhame malee tanaa ol maammee miidhamnaan waliin dhiifnu jechuu. Sillee si jala jiraachuu bakka fuutetti yoo hin deebisin sii fi ijoollee teellee wali guuree isin fixaa jechuu. Waan takka qeessa xurii haga qara miidhame malee haga inni miidhame arge san malee miidhamni birootti dabalamee waliin dhiifnu jechuu hin jiraannu jechuu waliin. Walla dhugama sitti maal kanaafu deebisi bakka fuute irratti deebisi. Nu ammoo wal caccabsuu fi wal ajjeesuu fi miti. Wallaahi ati gantu akkamitti nama kana hin ajjeefnu hin gorsina jennaan akkamitti fuutee na jala awwaalta. Maali wanni kana mala gahe? Wallaahi waliin dhiifnu. Yoo gurbaa kana achitti hin deebisin jiruun kee baddee beekita. Deebisi bakkatti. Nu ruuhii hin baafnan jenne ruuhii isa baafnan jenne isa gorsinaafi malee wannan si waliin qabeef ruuhii haa baaftuufi miti yookiin ammoo nagantee magaalaa keessaa baaftee badhee keessaa haadheettuufi miti. Maal gootamii badhee keessa fiddee? Wallaahi mee ruuhii isaatti miti miidhama hagan arge san malee xurii keessaa takka irraa kaase. Xurii maqeessaa takka irraa kaase hin jedhe ajjeesuu miti waan biraatii miti. Wallaahi sin dhiisu wallaahi. Siif ijoollee teellee guutuu isii walirratti fixaan. Maal ta'ami amma deemee kallattii inni naa iyyaamsaan barbaadu deemaa jira. Nu hordofaa isiniin jedha. Maal ta'ami amma hafuura aguma dadhabee viidiyoo maraadhee gattaa'e malee deemsa irra jira. Akkuma agartan kun gaara qilee hin jedhamne keessa deemu jira. Wallaahi kan umriin nagaa baate asii magaalaa kana keessa baaseedhani. Guguruun fiduu jechuudha. Wallaahi wannan siidaa masookiyaati kabajamaan boota deefta gurbaa kana siin jedha. Waliin dhiifnu waliin jiraachuu hin dandeenyu. Wal beeyna keessa walii beeyna Nasraddiin. Nu ruuhii wal baasuu fi miti beeyta. Ruuhii wal baasuu fi miti yooma nagaa waliin jiraanni bareedaa jechuudha. Wallaahi deemu dadhabee yaa obboleeyyan teenya. Qilee miti. Akkuma isin agartan kana kunoo ila qilee miti wallaahi magaalaa keessaa jala baasee xarafa magaalaa jira jechuudha. Gaaraa miti. Kabajaan deebisi siin jedha gurbaa. Uguruu na jalaan baaftu amma inshaallah rabbi kan hordofu. Magaalaa keessaa baasee yookiin waa godhattee yaaddee magaalaa keessaa baasee waa godhattee yaaddee jiruun teessin badin sillee walumaan baddaa jechuudha. Xurii keessa takka irraa kaaftee. Wallaahi wannan siidhaan kabajaan deebisi gurbaa xurii keessaa takka irraa kaaftee yookiin asii magaalaa keessaa baasee yookiin waa godhattee yaaddee siif ijoollee teelleen galaafate. Kanaaf hordoffiin kiyyaa si jala jira si jala nafne jechuudha. Kallattii ati deemteen hundaa si jala dalagu jira jechuudha. Waan an quba hin qabne seeta. Aboo gaari illee boo dhagaan miti sirraa lafa dhahamee qaba. Akkuma agartu kana si jala nafne jechuudha. Allah dhagaan waan nama hin baasu. Asiin kallattii kanaan zooree ittiin ol ba'a. Gaara kanaan achi dabarsee naan jedhanii naa himanii. Amma akkuma agartan kun asiin gabbuu jira. Qilee miti kun dhagaan yoo irra dhaabatan nama jalaa fiiga. Homanni godhuuf mee qilee kana keessa deemuun sila nyaachuu edamoo lafee isaa caccabsee wannaa wayii godhachuuf deemu immoo homanni karaa kanaan deemuun na dhibee jechuudha. Asiin dhagaanu nama jalaa deema wallaahi. Du'aa himanuu godhaamee maraafuu isin. Ilaaha illallah. Ya Allah.
wallahi ka umriin nu gabaabate eegenne alhamdulillah galanni rabbinaa ga'u jalaa nafne jechuun ammallee faanuma inni deemu sanirra deemee takattalu jira hagamma kallatti masanirra jira rabbi nu haa gargaaru inshaallah du'aa himan nu godha du'aa himan nu birraa badda uguruu na jalaan fiduu jechuudha uguruu na jalaan fiddu ima sirra gaya edaa ati qaraayyuu wanni afaan mi'eeffattee wanna attun haguma isaa harkaan gaattuuf afaan mi'eeffattee qaayida ana akkana seene wallahi osoo kana beekee isa kanas waliin qabee yookiin sibii isa kana badadhiisee akkanatti biraan deemu jechuudha osoo akkanatti hin baaftaa beekee zaalima daati keessatti zaalima namni hin beekne jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoonni kiyyaa hordoffiin kiyyaa akkuma itti fufee jira nafaana turaa isiniin jedha waan irra gaheen akkaataa irra gaheen kallattii itti gaheen viidiyoo isinii kaa'uun kiyyaa hin oolu galatoomaa warri na yaaddanii du'aa nu gootanillee galatoomaa du'aa himaan nu bira dhaabadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.